Okay, oduu jijjiiraa kan biraatiin walitti deebineerra kan darbee kana akkuma beekamu Darwin Nunes Liverpooliin gadhiisa jedhamee akkuma yaadamaa jiru. Al-Ahly marii bakka bu'oota Darwin Nunes waliin taasisu qophaa'ee jira. Liverpool dhaabbiin taphataa kana gurguruuf fedhii qabu jedheera Fabrizio Romano gabaase. Kan biraanii Arlezi Holland fudhachuuf gaaffii dhiyeesseera. Arabiin Bundesliga gaaffii dhiyeessee Manchester United Rasmus Holland waliin dubbii jijjiirame Champions akka dabalu gaafachuun isaa ibsameera. Manchester United ammatti Hollandin kilabicha gadhiisee deemuu akka qabu hin dubbanne jechuun Fabrizio gabaaseera. Holland gama isaatiin United keessa turuun akka barbaadu dubbachuun isaa yaadatamaa. Bakka koonfalmadha jechuun isaa yeroo darbe ni yaadatama. Rasmus Holland egaa maybe jijjiiraa Sesco wajjin wal qabate deemuu danda'a gara Leipzig maybe. Song Heung-min waggoota dheeraa booda Tottenhamiif gadhiisuuf akka ta'e beeksiseera. Tottenham keessaa deemuu barbaada taphataan kun waggaa dheeraatti tiraayif gochuun isaa ni yaadatama. Oduu jijjiiraa inni taanu gama Arsenaaliin Gabriel Jesus kilabii Arsenaal ni gadhiisa jedhamee eegamaa jira. Kilabiin London magaalaa London Arsenaal Gabrielin gurguruu karoora akka qabu beekameera. Kilabiin taphataa kana fudhachuu barbaadu ammaaf dubbii ifatti kan dubbate hin jiru. Yeroo darbe kan eegamu Flamingoon taphataa kana ergisaaf fudhachuuf gaafatee ture. Maybe Arsenaalin gadhiisuuf carraan ni qabu bal'aa ta'uu danda'a. Inni taanu Rodrigo Real Madrid keessatti ni tura jechuun Spain gabaaseera. Maybe taphataan kun ija kilaboota gurguddaa London keessa jira. Liverpool, Arsenal taphataa kana fudhachuuf sochii taasisaa turanii amma gama isaatti Arsenal dhabeera. Maybe gara Liverpool yookaan Man City deemuu danda'a taphataa jedhamaa jirudha. Amma garuu miidiyaan Spain Real Madrid keessa ni tura jechuun gabaaseera. Kan walumaa ilaaluta leenjisaan Bayer Leverkusen Erik ten Hag kilabii keenya cimsuuf taphataa hanga 4 yookaan 5 nu barbaachisa jechuun boordii Bayer Leverkusenitti dubbateera. Egaa taphataan kun leenjisaan kun akkuma beekamu leenjisaa Manchester United duraanii ture. Ammoo kan Leverkusen ta'eera. Maybe yeroo gaarii dabarsuu danda'a waggaa dhuftu ta'uu danda'a. Yookaan akkuma yeroo darbe United keessatti dabarsee yeroo gadhees dabarsuun maybe hin danda'a jedhamee eegama. Akka waliin ilaalluta. Inni taanu Christopher Nkunku torbee dhufu Chelsea ni gadhiisa jechuun Fabrizio gabaaseera. Inni dhuma Jordan Heathrow jijjiiraa gara Chelsea taasisu qorannoo fayyaa bifa mirkaan xumureera. Taphataan kun taphataa Chelsea ni gadda mallatteessifate qorannoo fayyaa gaggeesse bifa mirkaan xumureera. Like, comment, share,